Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isinaa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo qabadhee hadda isinii deebi'e obboleettii teenya suuraa ishee amma asirratti argitan tun daa'ima yookaan mucaa mana isaan jiruun itti walloltee akka manaa baatedha jechuudha. Riyaan ishee mana tokko wajjin hojjechaa turan, mana haadhaa waliin hojjechaa turan ammoo sagalee kanaaf suuraa ishee na ergitee jirti. Kanaaf ishiirraa dhageessanii bilis sagaleen ishiillee baay'ee hin dhageechisu. Walumaa galatti namni mucayyoo tan argitan suuraa ishee baay'een asirra jira akkuma argitan kana jechuudha. Akka nuun geessan abdiin isinirraa qaba. Bilis adaraan isiniin jedha waliif sheer godha. Waliif sheer godhaati nu beeksisaan isiniin jedha Galatoomaa. Gara ishiitti isin dabarsa. Hai seenii akkam jirta nagaa keetii ani jira galata rabbii maaloo baay'een cinqamee jira akkasii akkana gargaartuu fi wanti na gargaartu jechuudha. Suuraan si ergituun jechuudha. Maqaan ishii Roobee Soorecha Baalchaa jedhamti. Roobee Soorecha Baalchaa jedhamti jechuudha. Micoon tuni Beerut keessa jiraatti ture. Beerut keessa yeroo jiraattu kana erga biyya kana dhuftee waggaa 2 guutuuf deemti jechuudha. Biyyaans waggaa fi ji'a 7 akkas taatee jirti. Garuu guyyaa akka biyya kanaatti Juulaay jedhanii kayyaman jechuudha. Guyyaa 14 madaamin ishii fi madaamin tiyya obbolaa lamaan sila turaniif madaamin tiyyaa fi madaamin ishii obbolaa lamaanii haadha bira waliin hojjenna. Galgala immoo gara bullaa jechuudha. Guyyaa kaanitti masmararraa baddee matil bilbilaan ergana bira dhuftee 7 guuttee kanaan booda immoo bilbilarraa masmararraa naan dhabee jechuudha. Masmararraa dhabee guyyaa 3 bulee jechuudha. Masmararraa dhabamtee innaan lamaan keenya obbolaa lamaanitu nu fide garuu mana haadha isaaniitti immoo bakka tokkotti hojjenna bakka tokko bullaa garuu torbee saniif na bira dhufne jechuudha isheen. Torbee sanii na bira dhufne bilbilaan haasofna ture. Guyyaa sanbataa galgala haasofne guyyaa wiixataa immoo masmararraa baddee jechuudha. Kanaafuu bilbilli ishee jaalaa tabalaashe innamoo madaam isheetiin wal loltee bilbila irraa fuutee ta'e innamoo jedheetuman callisee jechuudha. Yeroon callisee guyyaa 3 ergan calliseen booda nan gaafadhe jechuudha. Haadha niitii ishee yookiin immoo kanaan bira galgala bira teenyu nan gaafadhe. Guyyaan yeroon gaafadhutti maallan jettee ishiin bar deemtee jirti baatee deemtee jirti naan jette jechuudha. Kanaafuu baatee deemtee jirti hoggaashinnaan jettu sanii mucayyoo waliin waa'ee kana haasofnee hin beeknu. Waa'ee galmiisa keenya haala kamiin akka gallu baay'ee biyyi kun baay'ee rakkina keessa jira. Haala kamiin akka gallu malee haala kamiin qarshii keenya akka ergannu malee kan haasofnee waa'ee galmiisa kanaan haasofnee sila hin beekneef baay'ee tokko dhibbadhee ture. Bilbilli ishee masmararraa hinuma baddee kanaan booda haadha gaafannaan akkamitti baatee baddee jennaan nuyi mana teenyee osoo jirru obbolaa lama taanee mana teenyee osoo jirru ishiin mucaa xiqqaan hin jira. Mucaa sanii wal lolteetuma baatee baddee naan jette jedhe. Kanaan booda madaam ishee immoo bareedu san argee gaafadhee bilbilas gattee baatee hooma fudhattee hin baane baree. Hooma fudhattee hin baane harka ishee duwwaa baatee naan jette. Kanaafuu bilbilli isheettis manuma jira. Wanna tokkoof harkaan qabdu. Wanni tokko harka ishee irra hin jiru jechuudha. Akka isaan naan jedhanitti an ofii kootiin agarree jechuudha. Kanaan booda bakka nama argattee guyyaa kana nuu bilbiltii guyyaa kana nuu bilbiltii osoo jennu immoo intarneetiin jechuudha. Baadiyyaadhaa baadee jechuudha. Itoophiyaa keenya baadee jechuudha. Intarneetiin yeroo intarneetiin badutti bakka sammuu isheetiin bilbila oduun qabatiin hawwarra ishee bichaa sila qabdu keenya wallaalte gaxaritti immoo yookiin immoo biyyatti sammuudhaan qabdee qaxxitaa dawwaluu yookiin immoo daayirektii dawwaluu hin dandeessu ta'inna gaafa internetiin kaffatame nuu bilbilti jennee akkasumatti osoo cinqabnu
kanarraa intarneetiin kaffatamnaan ishiin bilbilee jechuudha. Kanaafuu seeniyee wannoo maatii ishee irratti bilbilachuu hin dandeenye jechuudha. Isheen ammoo wal ga'u sa'aatii kana ga'u maatii ishee irratti sin bilbilee ani jira sin jenne dhuguma akkuma isaan jedhan san baate moo akkasuma yookiin immoo isaan sobaniin na attaallalan ta'inna moo dhuguma baatee jirti ta'inna erga baatee immoo amma sa'aatii kana ga'u akkamitti maatii ishee irratti hin bilbilanne. Bilbila keenya bilbila hiriyoota ishee sammuudhaan hooqabuu baatte akkamitti bilbila maatii ishee bilbila harmee isheetii fi bilbila abbaa manaa ishee akkamitti bilbilanne isaan sammuudhaan hin qabdi sila ta'e nan beeka sila ta'e akkamitti isaan irratti hin bilbilanne kan jedhu sun baay'ee na dhibbisaa jira. Kanarraa amma sa'aatii kanarratti warri ishee haala hin taane keessa jiranii baay'ee tokko ulfaata. Anan lammii biyya kootiitiin lammii Itoophiyaatiin kanan jedhuun mucayoo tana karaa irratti irree yeroo arganii yoggaa ofitti qabanii amma sa'aatii kana ga'u takka waliin jiraatte yookiin immoo karaa irra yoggaa teessu yeroo arganii adaraa akka nutti himtan akka bakka isheen jirtu suura isheetirree kaastanii akka gara keetitti nu erganii ati immoo akkanatti dabarsituun kabajaanan isi gaafadha. Na gargaaraadha sinin jedha hundi keessanuu warri lammii Itoophiyaa taatan mucayoontu bakka waan jedhuun beeku namseedhaan jirti ta'in namoo namseedhaan hin jirtu bakka baay'ee tokko nama dhibbisa. Biyyi dhaloonni ishee immoo haqaaqii biyyee ishiin mattaawoqaatti baafatte jechuudha. Haqaaqii duukam jedhama. Biyyi isheen itti dhalatte immoo liiban cuqqaalaa jedhama jechuudha. Liiban cuqqaalaa jedhama biyyi itti dhalatte jechuudha. Biyya isheen jiraattu immoo haqaaqii duukam jedhama. Maqaan ishee roobee sooricha baalchaa jedhama jechuudha. Suuraa kanas warri agartanii hundi keessanuu akka na gargaartan isiniin jedha. Warri mucayoo tana argitan bakkuma argitanitti hoggaa jiraattan akka na gargaartan isiniin jedha. Galatoomaa. Haay seenii akkam jirta nagaa keetii ani jira galata rabbii maaloo baay'een cinqamee jira akkasii akka na gargaartuu fi wanti na gargaartu jechuudha.